Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo wanta gaarii inni godhe hundumaa hin irraanfatiin inni akka kee si finnisa dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa jireenya kee awwaalamuun oolcha gaarummaa fo'aa si gonfa. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo wanta gaarii inni godhe hundumaa hin irraanfatiin inni akka kee si finnisa dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa jireenya kee awwaalamuun oolcha gaarummaa fo'aa si gonfa. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin qubsam dargaggummaan keessaa re'ee akka joobiraan taata. Waaqayyoo qajeelummaa in hojjeta warra cunqurfamaniif firdii qajeelaan baasa. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo wanta gaarii inni godhe hundumaa hin irraanfatiin inni akka kee si finnisa dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa jireenya kee awwaalamuun oolcha gaarummaa fo'aa si gonfa. Inni karaa hojii isaa Museetti gocha isaas ijoollee Israa'elitti beeksisee Waaqayyoo ho'a qabeessaa fi araara qabeessaa ariitti suutaan jedha gaarummaan isaas guddaadha ariitti suutaan jedha gaarummaan isaas guddaadha. Inni si hundumaa dubbii gadiin kota'u maraa baraan isaa akka deekametti nafu. Inni si hundumaa dubbii gadiin kota'u maraa baraan isaa akka deekametti nafu. Akka cubbuu keenyaatti nurratti hin hojjetu akka yakka keenyaatti nutti hin deebisu akka cubbuu keenyaatti nurratti hin hojjetu akka yakka keenyaatti nutti hin deebisu akka cubbuu keenyaatti nurratti hin hojjetu akka yakka keenyaatti nutti hin deebisu akka cubbuu keenyaatti nurratti hin hojjetu akka yakka keenyaatti nutti hin deebisu. Waan Waaqa lafarraa fagaachuun isaanii guddaa akka ta'e
gaarummaan Waaqayyoos akkasuma irra isaa sodaataniif guddaa jabaadha. Baantiiwwan Waaqaa lafarraa fagaachuun isaanii akka ta'e gaarummaan Waaqayyoos akkasuma irra isaa sodaataniif guddaa jabaadha. Baay'ee biiftuu lixa biiftuu takka fagaatu inni sirraa daddarbaa keenya nutti hin fageessa. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu Waaqayyoos akkasuma warra isaa sodaataniif garaan laafa. Baay'ee biiftuu lixa biiftuu takka fagaatu inni sirraa daddarbaa keenya nutti hin fageessa. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu Waaqayyoos akkasuma warra isaa sodaataniif garaan laafa. Akka nu itti hojjetamne hin beeka, yoo ta'uu keenyaas hin yaadata. Akka nu itti hojjetamne hin beeka, yoo ta'uu keenyaas hin yaadata. Akka nu itti hojjetamne hin beeka, yoo ta'uu keenyaas hin yaadata. Akka nu itti hojjetamne